Nes rabbi qaba. Ayyoon akka isitti obboleessas keessan qabaannellee yoonii fi nama na cinaa dhaabbatu geelotaa fi saahibbootaa fi kana hin qabaannellee rabbi tokkichaan qaba. Eeymaanis dirree bahee hafiz. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota fayyaa jirra jirtu isiniin jecha alhamdulillah asiin nu ga'ee arraan tanaas isin deebi'eetiin jira. Tasliim maal qabattee nu deebitee jechuun keessan hin oolamu. Intaluma Hafizaa ja'aniin saniin qabaddee isin dhufee arra maqaan isiillee na biratti jechuu kabajaa dhabee jira. Maaliif isii kabajaa na biraa fixatee waan taateef an duraan Hafizaa niin kabajaa isii niin jaaladhaasi akka obboleettii takkatti ilaala. Garuu akkaan isii hin kabajne qinaa isii jibbu isiin na godhaa jira. Yoon baharii fi fatiyatti ni maddajeellee isiin nama qaalii isaanii godhuun na fakkaachaa hin jirtu. Abbaa kiyyattuu himadhuu jette jaalalti abbaa fi obboleessa hin laallattu. Ana himaan jaaladheetiin jira dhuguma saniini yoonii fi isaanitti himattee wanta kanan gootu jechaa jirti Hafizaanii. Anillee narraan tana akka isii wanta kanan goone na godhuu hin dandeenye ibsuufi. Maaliif eeymaan wallee shaadaan qabattee eeymaan numa eegzaa fi eeymaan dhugaa hedduu na shakkisiisaa jira. Wanni isallee na shakkisiise isallee viidiyoo waraabeetiin jira. Dhoo isaa osoo hin tahin fuula isaa dura kaayetiin mee eeymaan yoonii fi Hafizaa hin jaalanne fuula kaameraa kana dura taa'eetii Hafizaa sin fedhuu sin jibbeetiin jira na dhiisii ji'inillee jeetiin jira. Innillee waa'ee Hafizaa sin galchuu Hafizaa anaatiitu itti hima anaatiitu fixaa akka nama cal je'ee jira jechuudha. An dhiiroo eeymaan kun Hafizaa tana maal godhee kaa'ee yoo fuudha barbaade maana fuudhame maaliif hiree tiyya taphata maaliif yeroo tiyya qisaasuu barbaada. Hafizaa fuudhuu feenaan jalqaba isii dhiisee anamaa fuudha. Gaafa san anaa bakka dalagaa jirtu baharii fi inni na yaamanii Hafizaa eega dhabdee tasliim hin dhabin jennaan. Hafizaa eega dhabdee tasliim hin dhabin je'ee bahar akkasin Hafizaa waliin nu fide jechuu. San hunda Hafizaa fi inni wal dhiisanii guyyaa keessaa kaanii walitti deebi'anii wal jaalannaa jechuun maaltu fide? Tun hundi ta'uu hin qabdu. Hafizaanis tasliim namaas keessaa hin qabdu obboleessaas keessaa hin qabdu jechuu na tuffatteeti na laallatteeti. Kan duraanuu eeymaan dhiiftee khalaas anna eegaati jette obboleessa kiyya eeymaan dhiisee tasliim kanniifiin sun kaa dhuftee ana baharna kanninaaniif naaf inni wal fuunee bultii wajjiin jaarrannee jechuu bultii teenya uffachuu eegallaan wanni isii lamata deebisee eeymaan hin jaaladhaa jechisiisaa jiru. Tasliim yoon arra ka'ee lafa eeymaan irratti heerumes namni irrana dubbatu hin jiru jechuu. As keessaa naman qabdu namni isii cinaa dhaabbatu hin jiru yoo jechuu taate malee wanni biraa takkallee hin jirtu. Eeymaanii fi isiin duraa wal dhiisanii amma faanuma ol baateeti waan feete qara'u jirtu. Eeymaan na jaalata alhamdulillah deebii akkasii tasliimii deebisee jette. Eeymaan si jaalachuusaa maa waan beeytuun ani narratti illee hin heerumtu dhageessiif hin himamu naafeeti masaanullee walii hin taanu. Eeymaan siin fuudha je'ee murannaan ana dhiiseetuma si fuudha yookaan osoo sin fuune tabiraa tasin ta'in jechuu narra fuudha malee ati narratti sin fuudha. Hafizaa eeymaan tana bichaa qabaddu. Maaliif narra sin fuune narra si fuudhuun hin taatu wati nama hamaadha nama badaadha si arkeetiin jira. Ati nama masaanuu godhatanii wajjin jiraatanillee miti baalageedha nama jechuu. Kabajaallee namaaf hin qabne nama obboleesseefiitillee hin kabajne nama bultii namaallee laaquu barbaadu jechuu. Yoo eeymaan irratti eeymaan narra si fuudhe yoo jechuu tasliim baasii nama anuma bichaa bulchi jechuu ni deemu jechuu. Sanumaafuu eeymaanummaan kunuu dubrummaa sirraa fudhate moo maaltutu isarraa si kutachiisu si dadhabsiise? Dila kana guutuu eeymaan irraa kutachuu maaltu si dhorke? Qoy dhiirti biraanii dhabamte obboleettii tiyya. Dhiirti biraan dhabamne guutuudha magaalaan guutuun dhiira. Yoo barbaadde kabiraa akka keetii shabaaba laaltee maan heerumne? Ati duraanuu wanni maammeen si dhiisee deebi'ee eeymaan si jaalatee si dhiisee na fuudheefuu jechuu imaana hin qabdu jechuu. Khalaas ati gana tanumarraa kana horteetuma kanarraa buutee kana hortee kanarraa bu'uu bultii namaa laaquu faayidaa takkallee dhabdee jirta. Tanaafuu rabbiin gassi qabee kasi boodaan dhufu hunda si bira ol kochiisu jira. Ani eeymaaniin duraan jaalalasaa hin qabne kan duraan naaf inni wal quban qabne yoo eega ati dhiifte sababa keetiin
Hafizan fi winni wal dhiisan eeyimaanis duraan si jaalata hamileen cabsine itti heerume obboleessi keejeetiin jaaladhe anaafillee baharumarraahu eeyimaan innaa jira jee anaafi baarillee neegoo wal dhiifne anis eeyimaan filadhe itti heerume akkuma nan baar dhiisee eeyimaan itti heerume santi atilleen eeyimaan dhiiftee kabiraa maal laallan kabiraa sitti ajaa'ibe magaalaa guutuu keessaa nama biraan madabde eeyimaan jettu takka jettu eeyimaan. Kabajaa siinne biraa fidhatee obbalii. Yoo eeyimaan dhiiftee kabiraa kan laalattee hin heerumne taate ani ilmoon garaa qabu takka malee 2 miti 3 miti 4 miti anaa fi eeyimaan eegoo dhufne takkittuma tana wajjin harkanne malee ani eeyimaan jalatti ilmaan 5 fi 6 dallee obbaleetii tiyya dhageessiifin hima tasliim garaa qabdi tanaafi jettee wanni afaan babbantuuf hin jirtu garaan kiyya jechuu ilmoon takka faashina farora gurraati yoon isa jalaa deemee isa sidii see'u akkattiin guddisuu danda'a. Tasanii ilmoon gara fudhettanii wanni isin ganna qabdaniif hin jirtu siif innillee jechuu namni garaa qabu an akka nama kaaniitti akkaan eeyimaanitti heerume ilmoo ofirraa dhorkuu wallaalee badahummaa kiyyaaf ilmoo eeyimaan jalatti hin fuune jaalalasaa waan hin qabuuf bultii fuula duraaf isaa wajjii waan hin jiraachuudhaaf qabuuf namni tokko eegoo dhufe ilmoon bareeda jechuufi malee gara qabaachuun xiyawaan biraatti qoosaa wanni nagootuuf hin jirtu anis akka tasliimi gara fudheetiin dhalaaf wanni heettuuf takkalleefuun hin jirtu jechuu eeyimaan heerumtee dhaluuf yoo son ta'in kabiraa heerumirraa dhali eeyimaan harkatee ilmoo ni qaba innilleen kun kana booda ol bahee akkaati jettu haasii wajjin jiru hoggusan isa sii dhiisuun na biratti qallaaliidha siigalee narratti masaanuu hin taatu abaddan tasliimi irratti masaanuu taatee xiqqishallee hin kororsiin amma masaanuu takka ta'eetii tana abadan waan goradhu nama masaanuu godhatanii jira nama masaanuu godhadhuun dhabeehinsi masaanuu godhadhaa jaalalumaan duraan si jaaladhuu na jibbisiiftee na keessaa fidde hafiza kabajumaa akkaan siif hin qabanne na taasisaa jirta wallaahi kabajaa takkallee siif hin qabu jaarsa kiyyallee si jee dhiisuu osoo hin ta'in yoo eeyimaan gabbahee dhalaa siin fuudha jee dhalaa biraatiin laala tanaaf sirra bareedu jechuu orjinaala dhalaa abbaa feete caaltu dhalaa naafi sillee caaltu bareedii naafi waa hundaan jechuu sanfideetiin akka eeyimaan si dhiisu godha malee eeyimaan narratti illee hin heerumtu. Eeyimaanniin fuudhaa hafizaan fuudha yoo jee jechuu waa innaa waan biraa dhiisii akka innis hin fuune tasirra bareedduun fidaaf ati fokkottuu akka xiyyaatiif waan na jibbeessi fuudhuuf takkallee hin qabdu. Eeyimaan yoo na fuudha jettee abdattellee siin fuudhu hin abdatiin anuma fuudhee jaartiinsaa siigalee. Eeyimaan jechaan ooliin eeyimaan irraa hafuu baannaan taa'u eega diddee waan si teessisaa si dhufu ta'an si jabbaleetii tiyya wanni si teessisaa humnaan dhuftus karaa feeteen dhuftus namni si jala ciisu tokkollee hin jiru eeyimaan jechaan ooliin tasliim jechaan ooliin kana booda ol baatee maqaa keenya hundoyin akka feeteen dhuftus firraayin si dhorkuu danda'a yoon gabbee akka tasaa isiin tun jaarsa kiyya jala deemtii jee yamaniin gaabaa jettee sii hundeeftu tasliim naman qabdu jettee narra horrisuu tana dhiisuu baannaan abbaan fadheehu jiraan nama qabne malee du'aan kana malee bin jiru jechuu antanumaafuu daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya hedduu takkaan isin jaaladha hedduu takkaan isin kabaja yoon an karaarra hin jiraannillee na gorsaadha yoon dhuguma saniin ani sitti karaarraa dabellee koomantii na barreessaa taslii waa'ee kanarra taayisii karaarra hin jirree naan ja'a ammoo hafiza dhugaa jirtutti hima ani sii barbaadaan jiru isiin na barbaadaa jira. Duraan wal dhiisan duraan isiif eeyimaan adda hafan eegaan itti heerume walla eeyimaan itti mul'ate na fakkaatti dhugaa jirtu hafizaa itti himaan isiniin daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya teessu taa'ii jaamjiyyoon tun miskiinaa itti himaa takkarrallee 2 3 yoos keessaa nama qabaa jettee tasliimi roorrisuu barbaaddeesi ol bahiitii dhuguma san dubbaddu ja'an waan takkallee namni naman qabnes rabbi qaba. Ayyoon akka isitti obboleessaas keessaan qabaannellee yoonii fi nama na cinaa dhaabbatu geelotaa fi saahibbootaa fi kana hin qabaannellee rabbi tokkichaan qaba. Eeyimaanis dirree bahee hafizaan jaaladhaa yoo kan ji'u taate ani doorka olus hin danda'u. Waan disee na fuudhe garuu waan isa keessa jiru barumaaf viidiyoo irra waraabee isiin viidiyoo irra waraabee sanirraa laallattee na tuffattee ol baatee waan feete qaraa ta'e akka feetullee jettee. Akka feetee isaa jettu anaatitu isii akka feetu akka isin jettu taasise eeyimaan irra viidiyoo waraabee jechuu. Tana booda yoo eeyimaanis akkuma isin jettu san kajuu taate haa waliin bahanii isaan lachuutu waan hanqalumaan na daawwattaniif assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.